Hayyoon Oromoo hundi keessan warra jirtan dhageeffadhaa takkatti dhaamsaarii fachiisa ilmaan keessa warra biyyaa bayanii Saudi Arabiyaa keessatti waggaa 2 fi ji'oota meeqa hidhamanii dararaa gara garaatiin jiran namni as keessa ilmaan biyya alaati yookaan Saudi Arabiyaa keessa biyyoota gara garaatiin nama hin qabne hin jiru tokkoffaa miidiyaaleen gara garaa hin jiru lammaffaa uummata sanii sagalee ta'uu hin dandeettanii sadaffaa isin dhagaa hin jirtan jechuudha ilmaan 80 ol taatan lammii Oromoo ka biyya alaa Saudi Arabiyaa Shubeesii Jiddaa fi Jiizaan keessatti argaman dararaa gara garaa keessa jiran dararaan isaan keessa jiran tokkoffaan beelaan adabamuu waan irra ciisan dhabuu waggoota hedduun kan dhibee asaasiyyaatiin namoonni baay'een kan maqaan hin beekamne kan du'anii tallaajaa keessa jiran jechuudha. Isin yeroo ammaa warroonni as jirtan hundi keessanuu miidiyaa gara garaatiin hubataan jirtanii ilmaan keessan isin jijjiirraa jedhanii kan biyyaa bayan waan isaan keessa jiran quban qabdanii jechaadha. Kanaafuu dararaa guddaa keessa akka itti bahe anaa fi rabbitu beekaa lammiin nama waa'ee torbaayinaan kuma bicha galaa jira. Nan kuma 90 ol kan ta'u jechuudha manidhaa gara garaa keessa kan jiran kan lafa jalatti hidhaman kan qallatee du'aa jiru dararaa gara garaatiin dararamaa jiran jechuudha. Yeroo gabaabaatti bakka jirtanii qabalee keessatti naannoo jirtan hundatti bakka geettan hundatti sabsabaa hundarratti waan ilmaan keessanii kana jaddisuun qabdanii jechuudha. Dararaa akkam jiru namoonni meeqa kan hangam gaanu nyaata takkatti birrii takkaan 4 bitan daabboo biyya kana tuun geettu jecha kubsii jedhamtee achitti bakka beelaan jechuudha hirribni argatanii ciisan lafarraa uffanni jiru itti bananii kan ho'aan dararaa gara garaa keessa jirantu jira jechuudha. Lammii kanaaf bakka jirtanitti akka hin callifne amaanaan dhaabatanii jiranii qabalee irraa gandaatti ganda hanga aanaatti aanaa hanga mootummaatti sagalee uummata kanaa ta'uudha qabdanii jechuudha. Uummanni sagalee uummata kanaa dhagayaa hamaan jiru jechuudha. Biyya keessatti namni waan isaanii quban qabu jechuudha. Haga sanuu warroonni Feesbuukaa fi Yuutuubaa fi wantoota gara garaa biyya alaa irratti fayyadamantu sagalee isaanii dhagaa jira jechuudha. Lammii kanaa qabalee irratti hin tuffatina ganda irratti hin tuffatina hanga aanaatti deemee hanga mootummaatti deemee uummanni kun fala argachuu danda'anii jechuudha. Lammiileen kaama garamaara warroota daa'ima qabu dubartii dhibamaa jaarsa kanneen kagalaa dargaggeessinuu beelaan dararamee jechuudha. Hangaaf achirraa ga'u daabboo takka fitachuu hin danda'u ture jechuudha. Ofii kiyyaayyuu ji'a 7 bichaa jedhamee ji'a 7 san keessa kiiloo 20 buusee jechuudha. Warroota waggaaf ji'a 7tu jira warroota waggaa 2tu jira dararaa jabaa keessa jiranii jechuudha. Uummata kanaa bakka jirtanitti sagalee ta'uu qabdanii bakka jirtanitti mootummaan akka dhaga'u qabalee irraa hin tuffatina warroota beeytanii jechuudha. Lammaffaa akka tasaa ilmaan keessan gara biyyaa yoo galan dalagachuu dhabee maallaqa hin qabu xiinsammuun isaa akka hin tuqamne jechuudha. Hin dalagannee maallaqa hin qabu akkana ta'ee hin barbaachisu. Waan danda'uun bira dhaabbatanii akka xiinsammuun isaa hin tuqamne abshir. Kan kophee dhabe jetteen booyinii kan miila hin qabne jiraadha jajjabeessaa gorsaa xiinsammuun mana hidhaatti tuqame galtee akka namni baay'een biyyaa yoo ba'u masoo qaba jedha dalagachuun qaba jedha akka ibaluun lafa hin bitanne mana hin bitanne jedha kanaan sammuun isaa akka hin tuqamne gara biyyaa wayita deebi'u jajjabeessuu qabdanii hamilee ta'uu fi qabdanii abshiir homaan ta'in humna qabaannaa fayyaa qabaannaa waan barbaadu san itti geettatanii xiinsammuu isaa tiisuu qabdanii jechuudha. Baay'een kamaraataa jiru waan ta'eef hidhaan biyya kanaa jaannata hidhaa achii ol bira qabee ilaaluu jechuudha. Suudiin akka malee hidhaa baay'ee akka malee nutti jabeessitee jirti jechuudha. Kanaafuu bakka jirtanitti hin cadhisinaa hadaraa ilmaan keessanii fi sagalee akka taatan hanga mootummaan sirriitti nu dagatee jira akka nu dhagahu akka nu hubatu itti himuu qabdanii jechuudha. Hanga kunoo caffeetti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dararaa yoo isiniin jedhe dararaa ajaa'ibaa beellee ganama miidhuun beektanii beelaan miidhamuu waan irra ciisu dhabuu firaashni hin jiru qorra yookaan oowwan ubbanaa baay'ee nu rakkisanii jechuudha. Mana yaalaan argatanii yaala yoo jedhan uleen tufamanii dararaa guddaa keessa jiran jechuudha. Amaanaa bakka jirtanitti bakka dhageettanitti nama aangoota keessaallee yoo qabdan viidiyoo keessaallee nama yoo qabaattan bakka gara garaatti illee yoo nama qabaattan hadaraa akka sagalee taataniif akka dhageettii argatan jechuudha. Wanni kun gandarraa yoo eegale qe'eerraa yoo eegale lammiin biyya ambaatti naa jijjiiraa uummata kiyya jijjiiraa haadha kiyya jijjiiraa qe'ee kiyya jijjiiraa biyya kiyya jijjiiraa jedhee biyyaa bahe kun achitti hafee biyya ambaatti zallamamaa hidhaa keessatti hafuun mootummaan illee sadaqatu waan baay'ee garaa nama nyaatu akka nu dhagaan akka uummanni illee dhagaan hadaraa bakka geettanitti hin cadhisnaa ilmaan keessanii birmadhaa nama 80 olii yoo isinillee ilmachiin qabaanne ka ollaa keessanitti jira ka ganda keessanitti jira ka qe'ee keessanitti jira sagalee jabaa akka taataniif isiniin jedha horaa bulaa galatooma.